Ada bareeda qabna injiru kakenya gitu sena bareeda qabna injiru kakenya gitu meshafa ya oromo kumnilen bitu. Aye daawwattoota fi hordoftoota GMN akkam jirtan isiniin jechaadha. Yeroo qophii sansankaati. Qophiin teenya sansankaa torbaanitti yeroo takka namoota adda addaa artistoota namoota uummata kanaaf waan gaggaarii hojjetan iyyaafannee qoranneeti kan isin dhiyeessinu ta'a. Har'a immoo artistii beekamtuu fi kabajamtuu artistii uummata Oromoo biratti seenaa guddaa qabdu. Artistii Khadijaa Hajiitii waliin jirra. Khadijaa teenya. Akkam jirtu. Fayyaa keessanii maatii waatii alaamanni sa'aanamni bakka jiraatan. Ilmaan hayoomeetoo. Ilmaan hayoomeetoo. Ijoollee abbaa gadaa. Ijoolleen abbaa gadaa. Mee yeroo baay'ee gaa ogguma nageenya si gaafatanillee maatii waatiin sa'aanamni qeeree ja'a. Jetteetiiti. Ilmaan abbaa gadaa hortii hayoomeetoo jedha. Akka maaliif nageenya hangachuun maal nama gaafatammoo? Nageenyi hamma achitti ilmaan tana hundaafi ilmaan hayoomeetoo tanaaf nageenyi jira. Nagaa qabdu afattanii qabattu Oromootu ja'a baranaa miti. Aadaa Oromooti. Aadaa Oromooti. Nagaa wal gaafatuun aadaa kasiiraa. Aadaa akkas keessa jirti. Waan bareedaadha. Hayyeega kabajamtoota daawwattoota hordoftoota GMN qophiin teessan sangaa torbaanitti yeroo takka dabartu kunoo tokko lama jennee eegallee jirra. Artistiin irra biraa qabnu Khadijaa Hajiitii sirba isii aadaa bareeda qabna. Hinjiruu kakeenya gitu meeshaa faaya Oromoo komnillee bituu jette. Kitulluun bitu irra miiksi godhe haaromse. Akkasi. Kitulluun bitu. Keesti jenna. Gaafa sankuma natti fakkaata. Gaafa sankuma booda faayyii kun qaalayaa dhufee beektaa. Otti ol guddifteeti sammuu. Itti ol guddisanis maaliif gaafa teessee ilaaltu ni bareeda akka ajaa'ibaa kana beektaa leenca kiyya. Kanaaf hin malu kumtiin xiqqeessi jeeti ol guddisi. Hayyee mee Khadijaa gaa durirraa hin beekaa keessaafuu gaa Khadijaan artistii Oromoo buleetidha. Khadijaan aartii Oromoo keessatti gaa sirboota bebbeekamaa jaalatamoo uummanni baay'ee jaallatu hedduu qabdi. Khadijaan yoomirraa kaasteeti gara aartiitti kan dhufte. Ani bara 1998 otoo kutaa 8 bara gumii afaan Oromoo mana barnootaa tokkummaa amma jedhamutti sirbaan ture asallaa gala duwwaa 9 keessatti. Osoo mana barnootaatti sirbuu san booda gurbaan tokko Leencoo jedhama ijoollee qarsaati maaliif kadooti baandiin galle baandii asallaa magaalaa gusoo guddaatu jira magaalaa kana sagalee bareedduu qabda deem baandii gallaan jeeti san booda baaldii galee 98 irraa galeen aartii Oromootti makameen. Gara aartiitti akka dhuftu maaltu dhiibbaa sirra godhe? Tokkoffaa fedhii qaba jee sirbaan guddadhe osuma mana barnootaa qofatti hin ta'in baadiyyaa keessatti gaafa loon tiksus gaafa jabbii tiksus gaafa aramaa aramus inuma sirbaan gaafa dhoqqee harmeetii yaarus inumaan sirbaane harmeentii asni sirbiti baay'ee aadaalee kana hedduu sirra dhaalee jira amma kanaaf dhaloonni aadaa dhaluu qaba kanaaf jee yaani moggaasa yeroo baay'ee. Khadijaan sirba hedduu qabdi sirboota Khadijaa keessaa kan jalqaba sirbi yeroo tokko tokko maatiidha ilma jettanii mire. Ilma hangafaa. Mee akkasitti sirbii kan ka'e yeroo jalqabaa Khadijaan uummatatti ittiin baate. Aadaa bareedaadha. Aadaa bareedaan aayikanii kiyya qofa. Kan jalqabaatiin? Jalqaba kiyyaadha. Aayikanii Oromooti baay'ee. Ana qofaaf osoo hin taane hanguma Oromoon addunyaa kanarra jirtu aayikaniidha sirbi kun. Akkuma sirboota Aloo Daawwee akkuma sirboota Alii Birraa sirboota jajjaboo uummata keessaa hin dhabamne bara dheeraaf jiraatu. Sirbi kun sirba akka hanga Oromoon addunyaa kanarra jirtu sirba jiraatu. Sirba dhaloonni dhaalu. San qofaa meegaa sirba Roobee Leelleen gaa sirba Khadijaa Hajii baay'ee ittiin beekamtu. Innis aadaa. Meegaa sirboota bebbeekamoo kana malee Khadijaan sirboota hedduu qabdi. Sirboota kan kee keessaa mee ka baay'ee jaallattu. Aadaa bareedaadha. Aadaa bareedaa. Ilma kiyya hangafaatiin. Ilma kiyya hangafaa. Khadijaan yeroo hedduu aadaa bareedaa qabnaa itti akkuma sirbitutti uffannaa aadaatiin faayamti. Dhugaadha. Maaliif yeroo ammaan tana jechuun yeroo laallu Khadijaan akkanumatti hin beeka. Uffatuma aadaatiin arga. Asirratti ergaa dabarsuu jira moo yeroo aadaa uffattu maaliin? Tokko ergaa dabarsuu jira. Ergaan inni guddaan dhaloonni aadaa dhaaluu qaba. Aadaan sun baduu hin qabu. Aadaan eenyummaa saba tokkooti. Kanaafin aadaa leellisaa yeroo baay'ee. Aadaa sabatu jabeeffata, abbaatu jabeeffata, dhaloota jabeeffata aadaa. Kanaafin aadaa leellisaa. Kanaaf aadaa abbaa jabeeffataa jechuudha. Abbaa jabeeffata. Mee yeroo hedduu akkuma beekamu aartii gara aartii Oromootiin aadaan Oromootis eenyummaan Oromootis gara aartiitiin guddachaa kan dhufe. Dhugaadha. Aadaa fi eenyummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in afaan Oromootu mataan isaa aartuma Oromootiin guddate. Aartuma Oromootiin guddate. Mee yeroo ammaan tana aadaa Oromoo durii fi amma yeroo wal bira qabnee ilaallu maal dhaaluta? Fakkeenyaaf amma aadaan Oromoo silaa badaa jiraetta moo dagaagaa irratti yaadda? Dhugaa hoo dubbadhe. Typical culture aadaa keenya kaleessa abaabilee fi akaakilee irra dhaalle suni amma badaa dhufaa jira. Akkamittiin naan jedhe.
dhaloonni amma magaalaa guddate aadaan beeku. Dhugaa dubbanna. Ateetee sirbi otoo jetteeni ateetee yeroo akkamii sirbamte otoo jetteeni daddaa isaa yeroo akkamii sirbama hellee yeroo akkamii sirbamte otoo jettee gaafattee kunkummeen gaafa akkamii sirbamu otoo jettee gaafattee dhaloonni magaalaa guddate tokko hin beeku. Lammaffaa amantaa fi aadaa waliif fidu jiran. Amantaa fi aadaa waliin harkatu baay'ee duddaaf garaadha. Wanta waliif fidus hin jiru baay'ee. Aadaan kee eenyummaa keetii abaabilee fi akaakilee irra dhaalte amantaa dura jira aadaa. Akkanuma akkanaa miti. Aadaa kana jabeeffachuudha malee aadaa kana guddifachuudha malee amantaa dawoo godhanne amma naannootti sirboota durii ashooshilaa hinsiree jedhan halkan baanee sirbina beektaa. Amma an dur sirbaan guddadhe hinsireen sun amma hin jiru dhorkamee jira. Maaliif dhorkame? Amantaa dhorkee jedhan. Amma ganda naannoo Orsikkoo mandootti hinsiree baatee dubartiin torbee lama gaafa ishee hafuuntalee heerumuudhaaf baay'ee sirbama. Sun amma hin jiru jedhan. Ni dhorkanii jedhan. Maaliif jee gaafannaaniin amantaa sheekota nu dhorkee jedhan. Walitti fiduu nu jalaan qaban piliis. Mee asirratti amantaa fi aadaan walitti ni bu'aa? Bu'uus hin qabu baay'ee walitti illee nu jalaa fiduu hin qabani. Aadaan teenya eenyummaa teenya warra Arabootaa kana ilaalime mudawwara isaanii kaawwatanii bara aadaa isaanii dhawaatu argite. Uffannaa amantii uffataniiti aadaa isaanii sirbatu garuu waan si ajaa'ibu. San maaliif godhu amantaa aadaan sun akka hin banneef laal. Kanaaf walitti nu jalaa osoo buusuu baatanii. Aadaan amantiin aadaa balleessuu hin qabu baay'ee. Amma naannoo itti sirba dhaggeeffachuu jibbuu jira. Istiil ammaan tanayyuu baay'ee. Koomintiilee kan jala seentee osoo laalte sirbini sirba dhiisii kan jedhu fa'aa jira naan. Ilaal. Hacuuccaan cunqursaan shamarran Oromoo irra baay'ee. Dubartiin Oromoodha akka hin baay'anne godhe iyyuu inni guddaan kana. Amantii dawoo godhataniiti dubartoonni akka sirbinee jedhu. Ilaal. Sirbi haraamaa siin jedhu sirbi dhoorkaadhaa jiru. No. Baay'ee kan amantatti bu'uu barbaadeeti miteen. Kanaaf gaafan jedhu aadaa cabsuun qabudha. Aadaa fi amantaa walitti nu jalaan fidinaadha dubbiin. Si galee? Aadaanis akka aadaatti? Akka aadaatti amantiinis akka amantiiti. Malee aadaa fi amantiin amantaadhaan dhattee amantaa dawoo godhattee aadaa balleessuun tasuma hin danda'amu. Maali sirbaan guddadhe sirba baadiyyaa keessatti sirba cidhaafaa. Aadehoo mirgoon aadehoo erga shaakiyyoon baatehoo nallee nyaatehoo hiriyyaa bareedaa durbaa hin dhaaniin gurbaa ni dhaammatu laal hin dhaaniin gurbaa gaafa isin heerumaa kaatu amma kana fa'aa sirbuu dhorkanii jiru. Naannolee itti baay'ee naannoo sadii Oromiyaa keessa naannoo sadii akkasitti aadaan badaa itti jiru jira. Aadaan dhokachaa itti jiru jira. Kun ta'uun qabuun jedhaan. Ilma wayii yaadachiifte waa'ee Araboonni amma fakkeenyaa fi yeroo hedduu amantii Musliimaa Arabni amantii adda addaa qabaatu malee garuu amantii Musliimaatiin beekama. Ilaallis hayaa. Uffata aadaa isaanii mudawwara uffatanii sirbaneetti. Dhugaa keeti. Dur yoo fudhanne abbootiin teenya warri dur aarsaa kafalan warri akka Maamar Rashaad Abdullee faani nama amantii gurguddaa amantiinis namni isaanirraa beekumsa amantaas ni qaba jiru natti hin fakkaanne marxoo fa'a marxifataniiti immoo afaan Oromoo fa'aan barsiisan. Asirratti mee uummanni Oromoo hubannoo kana hin qabne akkam ta'uu qaban jettee adda akka jettee akka aartii tokkotti akka aartistii takkatti aartistii ija aadaati. Ija aadaati. Fakkeenya kuma tamma jettee jajjaboota qaqqaalii kenna jabeessaa turan gaafsan sa'a san keessa siin dhugaan kana baatanii aadaa fi amantaa isaanii asiin ga'an kana irbuu shini gaafa fudhannu. Irbuu shini gaafarra amantaan adda nuun baasu qabrii takka dhumanii barboolla takka akkanuma akkanaa miti. Inni fakkeenya guddaa nu ta'uu danda'a baay'ee. Ila amantaan gargar nuun baasu Oromummaa teenya aadaa teenya. Adda homtuu nuun baasu jariitii boolla takkatti dhuman. Sanumarraa yoo waa guddoo fudhachuu dandeenya. Ammallee aadaa keenya uumaa ganamaa kana abaabilee fi akaakileetu qalataa falataa ateetee facaafachaa ateetee sirbachaa as ka'an. Gaafa dubartiin deessee bara dubartoonni dhaqanii itti ililfatani. Galata isaa galchan maal jedhu? Adee gibuu sheerilla duramee afooyinaa lillaa jedhu. Ilaal aadaadha ilaal. Dubartoonni wal dhaba yoo jiraate achitti afooytu akka isaan jedhaniif adee gibuu sheerillaa duramee afooyinaa lillaa jedhu. Yoo wal dhabbii qabaatan araaramaadha. Walii fixaadha ilaale. Dubartittiin kun ateeteen tun nagaan nu hiittanii ateetee isaanii facaafatanii ateetee isaanii kadhatu. Kun uumaa ganamaati. Bokkaa gaafa roobuu dide odaa jala baati dubartiin. Odaa jala baateeti uumaa ishee kadhatti. Otoo ishiin odaa san jalaan ka'in siinqee qabattee itti rooba dubartii baay'ee. Kan jechuun baay'ee ilaalame waan guddaadha anaaf. Meegaa Khadijaani gara aartiitti erga dhufte gara turtii waggoota 20ti waggaa dheeraadha. Aartii keessatti dhiibbaalee nama mudatan maal fa'aadha? Aartii keessatti dhiibbaalee nama mudatan hedduu jiru beekta. Walumaa galatti keessattuu dubartiif chaayilenjii guddaa qaba aartiin. Bu'aacii guddaa qaba. Dubartii jabduu taate malee keessa kutuu hin dandeessu. Dubartoota 97 98 waliin bahe dubartoota na bira hafan hedduu jiru amma.
jajjaboon akka gaafsanii waliin dalagaa waliin baane bara tokko keessa baane jechuudha. Kuni jabina si gaafata lammaffaan ilmaan guddisaa dubartiin utubaa biyyaati. Dubartiin ibsituu dukkanaati. Laal dubartiin laftiin jirre hin bareedu manni dubartiin keessa jirre hin bareedu dubartiin waa hunda hammattee waa hunda dandeessuudha. Kana baattee immoo aartii Oromoo kana guddisuun xiqqoo dubartitti ni ulfaatas si galeera. Kanaaf dubartiin ispaanaal koordii biyya takkaati waan ta'eef jabina qarqarsas ishii barbaachisa beektaa akka dubartii Oromoo tokkotti. Jaarmaa illee ijaarannee dubartoonni aartii Oromoo irra jiran baay'ee akka aartii Oromootti dubartoonni Oromoo jaarmaa guddaa tokko ijaarannee jabaachuun dirqama kennan jedha baay'ee. Chaalenjii guddaa qaba. Chaalenjii guddaa dabarsita. Waa hedduu sitti dhufa. Baatee istiidiyoo bulu jira ilmaan qabattee. Anamma falmattu hammadheen istiidiyoo raffisaa sirbaa ture gaafa roobelee sirbu. Intala kee ishii lammaffaa kana. Raffitee Ibrahim Said bira gaafa ishii osoo sagalee seenuu fa'aa isiin kaate kaddoo hoosisii fa'aa deebii sirbiinaan jedha. Isii raffisee akkasii sagaleen nun jenne raffiseeti sirba. Gaafa tokko beektaa tirrii hojjenna. Ijoollee sirbaaf ol ga'ee sirbee darraa yoon ba'ee. Kadir Shibirree fi Ibrahim taaneeti sirba kana dalagu jirra mana keessa teenne ni boosse beektaa. Amma Kadir kun obsan qabu. Aboon dala kan kee dhaqi soofti fuudhu gurra keessa kaake akkasiin nun jenne. Kanaaf bu'aa cee hedduu qabu dubartiidhaaf aartiin. Garuu jabaachuun dirqama isheeti. Egaa Khadijaan sirboota hedduu hojjettee jirta. Mee achi keessa egaa sirba tokko akkaan jaallattu egaa sagaleedha. Roobelelee. Roobelelee. Yookaan roobebisee. Roobelelee sanaa sirbi. Roobelelee gaafa ijoolleedha gaafa. Roobelelee way roobelelee ellee aadaa sirbina ijoollee. Roobelelee way roobelelee ellee aadaa sirbina ijoollee. Agaagara suuta qalam shishaa saffii ellee aadaa sirbina ijoollee. Adaro mo sirbina jolle, helle ada sirbina jolle. Wai marro, mele marro kabdi, marro tebe kadu, yo marro te dide jirma kebe kadu. Sambaleta, Oromtete, Emaneto, Kalayo, Normameta, Hotulesi Pareda, Sambaleta, Sambaleta, Wachitan, Sambaleta, Wachitan, Sambaleta. Mabaka isa nagajito. Mabba ni beta. Mabba. Mabba isa nagajito. Sirbi ko mabba isa na magalcha. Mabba isa na magalcha. Mega. Deebinee Khadijaani yaa walleelee hedduu hojjettee keessaafuu walleelee uummata biratti baay'ee jaallataman hojjettee konsertiilee hedduullee hojjettanii mee gaafa konsertii hojjettu mudannoo si mudate akka mudannootti jiraate. Konsertii biyya alaa takka qabata Dubaay takka. Waa hedduu nama mudata gaa konsertii keessaafuu. Konsertii Dubaay takka ture. Dubaay ijoollee hedduu taanee deemnee asii taphattoota meeshaa muuziqaa waliin. Achiin gaafa achi geennee konsertii kennu jennee guyyaa meeqaffaatti biyya deebinuuf mi'a bibbitannu mudannoo ajaa'iba takka nu mudate beektaa. Afaan baay'ee eessatti illee ni fayyada afaan Ingiliffaa keessattuu. Amma san booda mi'a bibbitachuu gaafa dhaqu jarri Arabiffa malee hin beekani ani Ingiliffa hin danda'u. Dubaay. Dubaay keessa. San booda kophee naa fidaa hin jeen. Kophee naa fidaa gaafa jechuun sartinaan shoes jeen beektaa. Jennaan gurbaan kaartoona haaree natti fide. Abo no please look waan jedhan sartinaan number jechuun irra ture beektaa lakkoofsotee gurbaan kaartoona fide ni galaggeessise. Sartinaan shoes kophee sagaltamii saddeet. Natti fide kaartoona guutuu. Abo please no jeeti hin danda'u haa Ingiliffii laal akka faayidaatti qabdu afaan addunyaatu hin beektaa. Sartinaan shoes. Shoes jeene. San booda amma naa fide keessaa baasee barbaadee naa fide nambarii ammas nambarii jalaa badee jira. San booda daandii yaadatee jira. Sartinaan nambarii kana. Hubatee garuu inni. Yaa na hubatee jira. Booda sartinaan nambarii kana gaafa naa fidu amma na qabe. Na qabe jennaan look please na qabe jechuun wallaale kan beeku. Please na qabe. Nakabachu Ingiliffaan hin beeku eessa hafi. Nakabacha qomicha jechuudha. Please look. Ajibooto. Ajibooto.
booda namicha ni galtee bisaa kophee ammas nambar jijjiiree Namichi sumoo bata. gaafa na qabu ni galaaf na fakkaata gaafa na kas jiru ni galee natti fakkaata na qabuusaa Qabdee agarsiifte. jajjabinni sun konfidensiin baay'ee Waan ajaa'ibaa. bakka deemtee si galti fuul Ofitti amanamummaa qabaachuu gaarii. ofitti amanamummaa amma konfidensii waan hin qabaadhee malee Wallahi mudannoo ajaa'ibaati gaa'e. Mudannoo ajaa'ibaati. Mee Khadijaan gaa akkuma jalqaba irratti kaafne aadaa Oromoo leellisuun beekamti. Sirboota ishee keessattis jalqaba irraa kaatee gaa sirboota aadaa hedduu sirbitee jirti. Keessaafuu sirboota aadaa uummataan jaalataman akka aadaa bareeda qabnaa fa'a. Khadijaan mee amma aartii keessan maal fakkaatti? Khadijaan amma aartii harkaa qabdi moo aartii keessaa baatee jirti? lakki harkaa hin qaban aartiin Akkasii. akka aartii Oromoo keessaan bahu Khadijaan maal harkaa qabdi? akka duriitti kiliipota walirra gadhiisu haa dhiisu malee aartii Oromoo keessuma jira ammayyuu sirba aadaa bareedaa kana bakka naabu kiliipii isaas fixaa jira sirba wagaayyoo argee humaa kabarii isaa hojjechaa jira guutuu isaa sirboota durii kan walitti qabee kabarii isaa already xumuree jira kiliipii isaa xumureera itti qofannaa hafa kan gurra uummataatiin yeroo gabaabaatti baasee isa kabarii kana jechuudha. Aadaan ta'innoon kun garuu waa'ee faayaa aadaa kiyyaa ibsa waan ta'eef sirba aadaa bareedaa bakka naa bu'a jedhee yaadu aadaa saba kanaa amma socho'ee Ka ammaa hojjechaa jirtu sirba aadaa. albama afraffaa kiyya Wallee keessaa aadaa. jechuudha. Yaa wallee aadaa ajaa'ibaa. Yoom gadhiifama? Irraa jechuu danda'a baay'ee. Mee sagaleen ta'a. Aadaa ta'innaho bareedduu aadaa ta'innaho kan duraan baddee dhokatte kunoo nu galte waraanaaf wantee qabatte aadaa ta'innaho bareedduu aadaa ta'innaho kan duraan baddee dhokatte kunoo nu galte waraanaaf wantee qabatte aadaa ta'innaho alaagaadhaan furguugamte aadaa ta'innaho allayyaatti ukkaamamte aadaa ta'innaho har'aa allayyaa dhaabaate aadaa ta'innaho saba koo fuulleetti baate aadaa ta'innaho boonsituu faajjii ummata aadaa ta'innaho mallattoo wabii dhaloota aadaa ta'innaho malkaa fi tulluutti bahe aadaa ta'innaho Oromoon si ulfeeffata aadaa ta'innaho bareedduu aadaa ta'innaho Tanduraan baddee dhokatte kunoo nu galte waraanaaf wantee qabatte faranjiin alahaa dhufee daawwatu barachuuf hawwee yoo gaggaafatu kallachaaf chaachuu duudhaa uumamaa kunuunsuu qabnaa aadaan eenyummaa kunuunsuu qabnaa aadaan eenyummaa aadaan saba koo kan kufee hin cabne aadaan Oromoo kan moofee hin sabne kunuunfannoo akka hin daaganne adaalchifannoo dhaloota yoomillee adaalchifannoo dhaloota yoomillee adaalchifannoo dhaloota yoomillee dhaloonni haadhaaluu. Dhugaa sirba ajaa'ibaati. Yoom gadhiifta garuu wallee bareeda Aadaa akkana. bareedaa baay'ee. Aadaa bareedaa amshuurri caaladhee yaada maaliif qabiyyeen ergaa isaa ulfaataadha sanirra jechoonni isaa. Dhaloonni dhaaluu qaba aadaa kana beektaa. Dhugaa dhugaa. Galtee dhaloonni dhaaluu baannaan aadaan badaa dhufa laala. Dhaloonni dhaaluun dirqama. Dhaloonni keessattuu magaalaa keessa guddatan. Ijoolleen immoo maatiin jechuudha. Aadaa barsiisuu. Aadaa isaanii. Atiitee yeroo qanafaa yeroo kam akka kaawwatamu. Aadaalee isaanii bakka jiranitti barsiisuun dirqama isaaniiti. Dhalchisuun dirqama isaaniiti. Kanaafin dhaloonni dhaaluu qabaa jedhee. Dhugaa yoom gadhiifama sirbisa? Already clip isaa xumureera amma faasikaa barii gadhiisa dhiyaateera. Editing illee fixeera. Dhiyoodha jechuudha. Yeroo dhiyootti. Meeqa dhumarratti keessaafuu artistoonni Oromoo uummata kanaaf waan guddaa hojjetan. Keessaafuu gaa qabsaa Oromoo jechuun artistii Oromooti yoo jenne wal lama hin gaafachiisu. Artistoonni Oromoo durraa kaasanii aarsaa kafalanii fi kan amma sirbaa jiranis haa ta'u uummata Oromoo biratti ija akkamitti ilaalamu. Akka nama artistii Oromoo bileessu tokkotti waan argaa jirtu jira jechuudha jechuun artistoonni Oromoo hedduun jechuudha akkamitti uummata Oromootiin akkamitti qabataman akkamitti kabaja isaanii uummata Oromoo biratti akkamitti ilaalamu. Yaada bareedaa baay'ee. Baay'ee uummanni aadaa ni jaallata aadaa isaa. Artistii isaa baay'ee jaallata. Osoma ta'uu garuu artistootaaf ammas xiyyeeffannaan hin jiru. Akka mootummaatti akka saba guddaatti dhugaa dubbachuudhaaf. Harka dhiqatan garaan jaallataa dhugaa dubbatan rabbii jaallataa itti Oromoon beekta. Ilkaan dubbiin adiitu bareedaa jiru. Marrumaan afaan qabaa jennaan muran afaan godhataa itti Oromoon beekta. Marrumaan afaan hin qabu. Gaafa murta garuu afaan godhata. Muran afaan godhata. Rakkoo ta'e tana numti dubbannee akka aartii Oromootti akka saba Oromootti yoo xumurannee fixannee sirreeffannee malee rakkoon aartii Oromoodhaa baay'ee itti hammaatu jira takaleessa taara dhugaa yoo dubbanne. Maaliif hammaatee onaan jette kaleessa gamtaatu jira aartii Oromoo bira tokkummaatu jira. Har'a garuu tokkummaan sun laaffachaa dhufeera aartii Oromoo keessa wal faffacaafnee jirra. Bakka lamaa sadii jirra.
Iddoo sadiitti wal qoqqooneerra aartiin Oromoodha. Dhaggeeffadhu. Kam dhalchee kam guddifate Oromoon. Aartistii Oromoodha akka Oromootti akka Oromiyaatti hojjeteera dadhabeera. Isa kan ofi qabanii isa kan akka guddifachaa achi qabuun sirrii miti. Aartistoonni Oromoo hojjetanii jabaa isaanii aadaa fi afaan kan hojjetanii asiin gahatanii saba bal'aa kan osoo qabanu osoo har'a Baalagizee jedhamna. Mootummaa biyyattii bulchaa jiru Oromoodha jenna. Sa'aa tana keessa yoo aartistii Oromooti bakka ittiin goone iddoo ittiin goone yeroo kam kaleessa diinatu akkas nu godhe. Usmaayyoo fa'a eebbisaa addunyaa fa'a diinatu akkas nu gochaa ture. Har'a immoo aartistiin Kadiir osoo kadhatu du'ee bar kaleessa. Dhugaa dubbannaa kanaaf siin jedhe. Kadiir weellisaan jabaan sun waa jee. Otoo kadhatu du'e. Dhaggeeffadhu. Halloo daawwee gaafa isiin du'aa kaatee mana bitaniif. Nama kenna baay'ee jabaa kenna aartii kenna aartistii kenna gaafa inni du'e faarsuurra raayidii qabattee dhaquurra gamoo ijaartee yookaan immoo siidaa kaa'urra osoo inni lubbuudhaan jiru jireenya isa fakkaatu haa jiraatu. Jireenya dadhabbii isaa san wareegama inni sabaa kafale san haa jiraatu. Na wallaanaa birrii 500 dhabee jeeti Oromoo miliyoona 60 oduu gadi du'e bara. Dhugaa walitti himna boo saba kanaan ganaa fuularraa fuulatti himna. Saba bal'aa kan otoo qabu mucaan suni osoo isaan kadhatu 500 dhabee du'e. Haliima Abdurrahman garuu gaafa biyya alaa ergan narvii irraa bilisa taate ji'a 2-3 fayyitee deebiteen talle. Haga nuti wal caallu saba biraatiin ilaali. Qamadii lafeetu gubataa garbuu coraa gubataa itti Oromoon. Qamadii lafeetu gubata garbuu immoo coraatu gubataa dhaggeeffadhu. Gubataa marqaa hubataatu argaa jiru ammallee. Saba hamma kana qabu maaliif artistiin Oromoo saree gubbatti du'a. Ammas kunoo Asaffaa Shoomaa dhukkubee jira jaan. Weellisaa jabaadhanis dhaggeeffadhu. Artistoonni hedduun bubbuleeyyiin kaleessu hojjetan. Qaqqaaleeyyiin mana karaa keessa galan. Jireenya hin taane jiraachaa jiran ammallee dhaggeeffadhu. Maal qaba yoo seenaa dalagan? Mootummaanis sabnis maal qaba yoo seenaa dhabe weellisaa isaa lafaa kaase. Mahmud Ahmad dheengadda Sharaatanitti sagantaa qopheessanii sagantaa geggeessaa jaarsa lubbuudhaan jiru namicha amma dulluma keessaa ka'ee dhaabbachuu jira. Dhaggeeffadhu obboleessa kee walitti himna. Kenna maaliif san dhabaniif? Aadam Haruutee wanti akkasii yoo godhame maal ta'ama? Saba bal'aa kana saba miiliyoona ba'e qabaanneeti aartiin Oromoo hadhallee rakkina hamtuu keessa jirti. Gumtii si kufaatii taati. Maaliif? Sababni isaa maali? Kana birii takka odoo guuraniifi aartii tokkoon gahu hadhaa akka Oromoon addunyaa kanarra jirtu. Si galteetti? Tufoozoo keessaa ba'uu qabdi aartiin Oromoo ammallee. Garee keessaa ba'uu qabdi aartiin Oromoo. Kutaa keessaa ba'uu qabdi aartiin Oromoo. Aartiin ka kutaati miti. Ka gandaati miti. Aartiin ka sabaati. Bira kutee immoo ka addunyaati aartiin. Skorreeks? Aartiin ka addunyaati. Maaliif? Aadaa takka fuutee gaafa hojjettu yuuniskootti galmooftu. Irreecha gaafa hojjettu yuuniskootti galmaa'u ka addunyaati. Dhaggeeffadhu. Muuziqaan ka addunyaati. Kanaaf dubbii gaddeebisanii artistii Oromoodhaa qoqqoodanii lagaan gandaan kutaadhaan. Dhaggeeffadhu. Artistoonnis wal caccabsaa wal kukkutaa artistoonni bubbuleeyyiin eenyu dhaqee gaafate Kadiiriin. Artistiin gurguddaan nama lama asirratti yaaluu hin danda'an ture mucaasan. Maas akkamitti ilaalu yaaluu danda'an garuu hamma garaa walitti jabaatan laala. Jabaa kenna haa jaallannu jabaa kenna haa jabeeffannu. Weellisaa jabaa tokko har'a Kadiir sagalee san qaba. Sagalee san qabatee ittiin du'e malee eenyullee irraan fudhanne baay'ee. Fayyii walitti naaf naa bara. Kadijaa irraa sagalee karfachuu hin danda'an. Kadijaan biraa dhalachuu dandeessi baay'ee. Kadijaa tana garuu hin taatu. Aliin birraa dhalachuu danda'a. Alii birraa san hin ta'u garuu. Hunduu kennaa mataa isaa qaba dandeettii mataa isaa qaba. Walitti hinaafnee wal nyaachuu jirra beektaa akka limoo bineensaa. Wal bira dhaabbachuu dhiifnee walitti duuluu jirra beektaa. Wal cabsuu jirra beektaa. Wal nyaachaa jirra keessattuu sa'a ammaa tana keessa artistoonni ofii wal nyaachaa jiran. Haadha ganii ifatti dubbadhaan. Maaliif ofii wal nyaachaa jirra? Akka ilmaan bineensaa akka hin taane. Bineensillee wal waamee waliin nyaata. Wal waameeti yuusee waliin nyaata. Dubbatee raaceen gaafa walgahii guddaa tokko akka Itoophiyaatti waamanii gandi warra Abashaa kuni artistoota Oromoo garagalee ilaalee dhabeeti Acaaluun meeti artistoonni Oromoo jedhe. Meeti weellistoonni Oromoo jedhe deebi'ee duubatti akka Itoophiyaatti waaman. Har'a mee Abashoonni artii isaan qaban laalimee artistoonni isaanii jajjaboo sirba takka baasanii konkolaataan deeman. Dhaggeeffadhu. Har'allee kennoo mana kiraa keessa miilaan deemna. Maaliif kun ta'e? Ajaa'iba. Oromiyaa walitti qabna. Nuti ka Oromooti. Oromoon takka sabni keenya tokko dhiinni keenya tokko. Akka Oromootti yaadamuu qaba. Akka sabaatti akka aartii Oromootti. Ani aadaa bareeda qabna hin jiruu gaafa jedhu bara saba bal'aaf nu jedhe bara. Aadaalee godina 12 gaafa hojjedhu bara aadaa saba kiyyaa hojjedhe dhaggeeffadhu. Aadaa uummata kanaa san
akka kufee akka cabee hin namne qoradhee gaafadhee hojjedhee bara sirba gabraa hojjedhee ramma akilippii wajjin sirba gabraa san bara dhaqee iyyaafadhee qoradhee hojjedhee bara. Kanaaf artistiin spinal cord biyya takkaati. Spinal cord lafti artiin hin jirre artii waa hundatti ibsata eenyummaa kee abaayisoo sila artii tanas gubbatti baatu beeta. Sila artii tana nama artii dhuma keessa jiru kana ni jabeessuu ni beeta. Kanaaf please hadhas borus iftaanis kan dhaamsa dhaamachuu barbaadu artistiin Oromoo dhumtisaa kadhataa ta'uu hin qabu. Baala gizee jedhamneerraa abbaa biyyaatii jedhamneerraa sa'a tana keessa akka kaleessa abashoonni gaafa aangoo harka qabdu Minilik uummata isaa fayyade san yoo har'a saba kennan fayyadin min Ingilis gatiin qabu takkallee anaaf haga abdii mura dhaloonni baruu baay'ee kan nu booda dhufu gaafa sarara rakkatanii akkasitti argu abdii murachaa dhufa jabaan fedhe baay'ee hanga abdii irraa si murtisu ga'e haga dhaloonni booda abdii artii irraa murtutu ga'u jira artii nama sa'a tana keessa baay'ee maaliif haaluma jiru wantuma jiru garaas nyaatu waan garaa kan kee keessaan baane wanti ta'amaa jiru jechuudha artii irratti. Kanaaf ija tokkoon nu haalaan nuti imlaan abbaa tokkooti. Nuti hortee hayoomeetooti. Haadha Booranaa bareentuutu addunyaa tana guutuu isiin deessee ilmaan lamaan kanarraa baay'annee walorre. Kanaaf Oromoon artii ofii haa jabeeffatu, aadaa ofii haa jabeeffatu, artistii ofii haa jabeeffatu. Artistiin isaa otoo isa kadhatu biraa hin du'in. Siin jedhee bara waa'ee intala Haliimaa si kaaseera. Haliimaa Abdurrahmaan intala maarifa sirbitu gan. Halkan takka miiliyoonii 4 guurameeti biyya alaa erganii fayyite intalli. Kadir osoo kadhatuu du'e. Kanaaf dhumni keenya akkas ta'uun qabudha kan jechaa jiru. Marrumaan afaan qabaa jennaan mura afaan godhataa kanaaf siin jee. Yoo itti himne malee uummanni kun nu dhaga'an jiru waan ta'eef. Yaa. Hayyee daawwattootaa fi hordoftoota GMN tu qophii sansankaatii qophii teenya sansankaa irraatiin ammoo artistii Khadija Haji yookaan immoo Hayoomeeto jedhee sunumata. Yaa Hayoomeeto. 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 Haadha Oromtichaa. Asitti gaa. Haadha Oromoota. Keenya kabajjee. Yaa. Yaamicha nuti sii godhe kabajjee. GMN qophii sansankaa irratti keessummaa ta'uu keetiif maqaa artistii Oromootiinis maqaa GMNitti guddaa si galateeffadha. Galatooma. Waan dhaammadhaan mallee asumaan wanti dhaammadhu. Miidiyaan Spinal Cord artii Oromooti. Artistoota lafaa dhufeeyyiinis hedduu jiru. Artistoota dhokatanii mana keessatti hafan hedduu jiru. Artistoonni gurguddoon buleeyyiin kaleessaas hedduu jiru. Isaan ilaalaa, isaan harkaa tas geenne waan ta'eef artii irratti hojjedha baay'inaan baay'isee. Artistoota irratti hojjedha. Maaliif? Uummanni keenya asumaan please take care. Osoo isin kadhatu artiin Oromoo isin biraa du'uun qabdu. Wanti isin dhaammachuu barbaadu baay'isee. Akka Oromoo tokkootti, akka artii Oromootti, akka jabduu Hayoomeetoo haadha Oromtichaatti wanti isin jechuu barbaadu. Oromoo addunyaa irra jirtan. Please afaaniif aadaa keessan artistii keessan jabeeffadha. Gaafa du'e hin faarsinaa, hin boohinaafi. Gaafa inni lubbuudhaan jiru waan barbaadu godhaafi. Hayyee daawwattoota hordoftoota GMN tu qophii sansankaatii qophii teenya sansankaa irraa immoo artistii Khadija Haji qabannee dhiyaannetti jirra. Qopheessaan qophii tanaa Ali Lammiisireetii ogeettiin teeknikaa teenya ammoo jaallee biraatu nu wajjin jirti. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.